kun qophii gabaasa addaa gara maddoolaa miidiyaatiin isin biraan geenyudha. Hordoftoota keenya odeessa adda kutaalee Oromiyaa hundarraa qabannee isin dhiyaannee jira. Turtii gaarii gara maddoolaa miidiyaatiin isin jenna. Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa odeessa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Odeessa wajjin anfalmataa roorroo gara maddoolaa miidiyaatiin turtii gaarii hangafoota oduu. Lafti qonnaan bultoota Oromoo magaalaa Finfinnee har'allee qaamota wal ijaaranii saamamaa jiraachuu kanneen lafta isaanii jalaa saamame OMN'if yaada dabarsanii jiran. Oromoon mirga abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee irraa qabu kabachiisuuf qabsoo jibbaataa taasisaa turus ammas ummatichi magaalaa keessaa dhiibbamaatumaan jira jechuudhaan hawaasni magaalattii Finfinnee komachaa jiru. Oduun kunniin kan hangafootaatti gara oduu bal'innaatti gara maddoolaa miidiyaattiin isin deebisna. Lafti qonnaan bultoota Oromoo magaalaa Finfinnee har'allee qaamota wal ijaaranii saamamaa jiraachuu kanneen lafti isaanii jalaa saamame ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Gabaasa kanaaf maddoolaa miidiyaarraa falmataa roorroo waan hin qindeeffate qaba. Bara 2014 qabsoo barattoonni Oromoo fi barsiisonni yuunivarsiitii dhaabbilee mootummaatii fi miti mootummaa qonnaan bulaa fi daldalaan Oromoodhaa gabbaan gadaa fi abbootiin amantaadhaa wareegama gurguddaa itti kafalaa turan keessaa qabsoon maastar pilaanii bara 2014 Finfinneedhaaf ilmaan Oromoodhaa wareegama ammanan jedhamne itti kafalaa turan seenaa as dhiyooti. Haluma kanaan lafti qonnaan bultoota Oromoo magaalaa Finfinnee har'allee qaamota wal ijaaranii saamamaa jiraachuu kanneen lafti isaanii jalaa saamame komii isaanii dabarfatanii jiran. Ergaa viidiyoo OMN dhaqqabee qabata amantiitiin warri wal ijaaran wayita lafa qonnaan bulaa irraa humnaan ijaaruuf yaalan ni mul'ata. Obbo Saggaayee Dhaabaa Jiilloo jiraataa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qoraaniyoo yoo ta'an lafa bal'aa akaakayyuu fi abbaa isaanii irraa dhaalan qabu. Lafa kana immoo maqaa iddoo amantii godhachuudhaan yeroo humnaan ijaarsa manaa irratti gochuuf yaalan qabsoo inni godhaa jiru gama viidiyootiin garsiisa. Lafa kana keessa kaarameetira 42 beenyaa tokko malee kosii magaalaa Finfinnee irratti gatamuu isaa fi kaarameetira 32 ammoo Waaldaa Hiyoot Barrii jedhamu fudhachuu turtii bilbila OMN wajjin taasisen dargaggeessi kun ergaasaa dabarfatee jira. Kanaaf immoo namoota wal gurmeessanii naannoo Amaaraatii dhufaniin qabata amantii saamicha lafa adeemsaniin humnaan irraa fudhatamaa jiraachuu himata. Caasaan bulchiinsa naannawa sanaa jirus faayidaa walitti hidhata qe'ee keenya nurraa fudhachiisu socho'an jechuudhaan komii isaanii dhageessifatanii jiran. Hoggansa kutaa magaalaa Kolfee Qoraaniyoo argannee dubbisuuf yaaliin godhamaa tures yaalames hin milkoofne jechuudhaan OMNs dabarsee jira. Lafti Oromoodhaa kaleessa wareegama ammanan jedhamne kanfaluudhaan ilmaan Oromoodhaa kaabaaf kibbaa baaf dhiyaarraa jiddu galeessarraa Finfinneen keenya burraayyuun kennaa sandaafaan keenya laga Xaafoo laga daadhiin keenya jechuudhaan falmii kan gaggeessaa jiran mirga abbaa biyyummaa lafa isaanii gonfachuudhaaf jechuun ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Oromoon mirga abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee irraa qabu kabachiisuuf qabsoo jibbaataa taasisaa turus ammas ummati magaalichaa keessaa dhiibamaa jiru jechuudhaan komii isaanii dabarfatanii jiran. Gabaasa kanaafis falmatattiin isin deebisa. Oromoon mirga abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee irraa qabu kabachiisuuf qabsoo jibbaataa taasisaa turuun isaa ummaticha magaalattii keessaa dhiibamaa jira jedhu. Gaafiin abbaa biyyummaa ummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu unkaanfame haga jedhuun namoonni adda addaa komii isaanii dabarfachaa jiru. Qondaalonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee garaagaraa maqaa isaanii akka dhaamu hin barbaanne yaada isaanii gara OMN dabarfataniin akkas jechuunis yaada dabarfatanii jiran. Magaalaan Finfinnee giddugala qabsoo Oromooti kan jedhan goowwan kunneen sirnoota darban keessa Oromoon roga maraan magaalaa kana irraa dhiibamaa turuun isaa ni yaadachiisa. Jijjiirama qabsoo ummanni Oromoon dhufeen booddee gaafiin ummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti kaasaa ture deebi'ee jedhanii abdiidhaan eeggachaa turres jedhu. Dhaabbanni damni magaalaa Finfinnee walii wal qabatee sirnoota darban keessa ummata Oromoo irratti raawwatamaa ture ni sirreeffama jedhanii abdii horatanii akka turan kan himan aangoowwan kanneen otoo harka hoggansa Oromoo waa marti jiru sororuun didamee inumaayyuu faallaa deemamaa jira jedhanii jiran. Caasaan waajjiraalee magaalattii 70 siiquu
daldaltoota saba tokkootu carraa sirnoota moofaa uumfatanii fayyadamee dhuunfataa jira jedhu. Kana sirreessuun dirqama ture jedhu. Garuu adeemsa itti jirammoo waanuma jiru itti fufsiisu jedhu qondaalonni kutaa magaalaa tokkorraa OMN'f yaada kennaniin. Qormaata tibba darbe hojjettoonni qormaanillee ramaddii bahaa jiruun waan haaraa qabate akka hin dhufne himanii jiran. Magaalaa diiganii misoomsuun wal qabatee hojii amma kan magaalaa Finfinnee keessatti bal'inaan hojjetamaa jiru ilaalchisuun qondaalonni biiroo bulchiinsa lafa magaalattii tokko immoo wanti jedhan dubbiin akka miidiyaalee fi rogeeyyiin lalistoota sirna durii wacan hin jiru jechuudhaan yaada isaanii dabarfatan. Warra manni saba misoomaan jalaa diigameef gariif immootu lafti kennamu eeruudhaan wanti nama gaddisiisu jedhu. Bakka misoomaaf jedhamee manneen irraa diigame magaalota walakkaa kan warruma sirnoota duriitti hirkatee mallaqa tuullatee qondaaltota mootummaa waliin ta'e qircataa jira jedhanii jiran. Kaniin wal qabatee adeemsi amma itti jiru daldaltoota Oromoo kan fayyade jedhamee kan dubbatamu dhara kan jedhanis. Qondaalli bulchiinsa lafa magaalachi kun daataa namoota lafa fudhatanii yoo ilaalamu hirmaannaa dhalattoota Oromoo sadarkaa jira jedhamu akka hin himnes dubbatanii jiran. Lafa manneen irraa diigaman qondaaltota warra sirnoota durii waliin ta'anii dinagdee horatanii magaalaa mallaqa guddaa sochoosanitti saammataa jiras jedhanii jiran. Oromoon waan lamas miidhamee jira jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Eeyyan Oromoon waan lamaan miidhamee jira kan jedhu qondaalli kun warra misoomaaf jedhanii kaafaman lafa qonnaan bultoota magaalaa Finfinneettu kennamaa fi lafa warri misoomaaf jedhanii irraa kan lafa qonnaan bultoota Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qubsiifaman immoo warruma sirna durii lalisutti qabeenya guddaa qabatu saamamaa jiras jedhanii jiran. Kun immoo balaa guddaa akka qabu eeranii carraan Oromoon diinagdeen magaalaa Finfinnee keessatti humneessu deebisee kan dukkaneessu akka ta'es himanii jiran. Isaan gaa'onni muraasni warra mallaqa qaban waliin ta'uun saamaa jiran akka waan Oromoon fayyadamaa jiru uummanni Oromoo diinagdeen hunneeffamee jirutti dhiyeessuun dogoggora cimaas ta'u qondaalli kun dubbatanii jiran. Qondaalli biiroo barnoota magaalattii qondaalli biiroo barnoota magaalattii tokko immoo bulchiinsa magaalattii afaan Oromoo barsiisuu fi afaan Oromoo barsiisuu jalqabu himuun kun uummata afaan Oromoo beeku caalaa uummata afaan Oromoo hin beeknes fayyadaa ta'uu ibsanii jiran. Magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa taatee afaan Oromoo barsiisuu fi afaan Oromoo barsiisuu akka oolmaa guddaan uummata Oromoof waan oolameetti kaasuun dogoggora akka ta'e himamee jira. Inumaayyuu kan galateeffamuu qabu warra afaan Oromoo hin beekne ture kan jedhan aangaawwan kun afaan Oromoo barachuun warra afaanichaa hin beekne barachuuf carraa banameef waan guddaa ta'us dubbatanii jiran. Afaan Oromoo afaanota Afrikaa keessaatti dubbatamu keessa warreen adda duree ta'an keessaa tokko ta'uu dagachuu hin qabnu kan jedhan qondaalli kun afaan kun hangaardhaallee qe'eessaa magaalaa Finfinneetti afaan hojii mootummaa ta'uu dhabuun dogoggora guddaadhaas jedhanii jiran. Sirni amma irra jirru gaafiiwwan bu'uuraa akka hin dhiyeessine waan hin madaalleef hojjetaa jira jechuudhaanis komatanii jiran. Warnoota sirnoota cunqursaa armaan dura lalisan waan ta'aa jiru sirriitti beeku kan jedhan aangoon kun yaada kennanii jiran. Otoma adeemsa amma jiru irraa fayyadamaa jiranii fi waan hundaa deebisanii fudhataa jiran sana dhoksuuf wacaa akka jiran ibsanii jiran. Kanaaf Oromoo tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba jechuudhaanis dhaammatanii jiran.